Daawit ijoollee gadi bame booda gadi bame booda hoolaa eeguudha. Namni dibataa ofiin turu. Amin jedha ayyaa. Erga dibame booda dibameetu. Dibameetu. Dibamee. Abbaa abbaa chaawu bakka herega gubaanna hoolattan deebi'a taa'e. Odoo nammaati hoo madirakiin akkamitu malee kaleenna waaqayyo na dibu hin argine. Gaashee yeroo dibataatiif yeroo achi ba'u garaa gurtummaa qaba. Lafa hoolatti deebi'a. Achi otuu hoolaa eegaa jiru gaaf tokko abbaa waametu obboleewwan isaatiif dhaqi galaa geechee mucaan fayyaa dhuma orjinaali isaatu jira. Amin jedha ayyaati. Galaa baatee dhaqe. Innaa galaa baatee dhaqu lafa onaa keessa Gooliyaad kan hojjaasaa ciqilee jaaf taakku hin booqqisa. Achumaan Daawit immoo reefu caakkaadhaa bahe reefu hoolaa keessaa bahe waan ta'eef bareessee haasa'uu hin beeku. Jechuun qimamiitti godhuu hin beeku. Waan akkanumatti ilaaleetu indee akkam godhattee hantee dhaqeen galabbatee. Amma jechuun oduu intini beekee beektaa? Hallelujah, kita kami garno ante. Oh my God, jadi kemami mina mina tu bola. Itu nak lelaki ucapkan apa ini? Itu waktu nomor bahasa isa kemami tu bola. Himber tu baka. Akkam gorati ante lagi karena dari misi garagal cari. Cuma tu karena asamu bodoh gorot tak terus nak cijiran naga. Baik kita kurban na, nang garagal cari jadi. Original asal. Kacurun lem ini beta, itu original masih dah tahu. Ati bohong na, nang garagal cari. Aci gara-gara ikut pun. Boy, dijual lebaran di Brazil. So, namni di mata pun cakap dia itu cakap cundan dah. Nanggara gajah, ambas. Ati boh, berbagai jenis itu kalau. Maafin dia nanggara gajah. Amin je dah ya. Cuma aku polisi saya Elia abar ke kape uang ni berada terbesun. Nah uang ni berada terbesun harga. Gafar ku Daud ini. Berapa? Malak kan aku. Simada lu dokut. Wana maja bujot negila tak kepada. Walda kes warri wago undang dia. Wana manja cundan dapat. Hina ramsi tak kabakan. Berapa? Warada. Bola katera kana mara pakeku. Nah ini dulu di wana maja. Daud itu sangat kepada beta. Oh, ati bofta ko duru aram ni kecikile tu kana matira tha yo sitan ke fatambai ha softa ide sute de brother walda ke satak go dhirika ideka odesi tu brother bi bolia din daragash odesi tu yo gurati ka dewang baya softi shi andan tiso milas wa kakana tare ni harore Mira terbesu deh. Warna majai bo. Elia. Opone mana Goliatin ajesu dandau. Isa Goliatin ajesu. Ini Goliatin ajesu mau apa tu? Arat. Age pada. Warna wako diundang dengi. Warna manja cundan dawan. Ati mulla takam datanan. Di mata kam datanan. Warna odesi tu bila terbina pendapat tena kiufat ini. Iya rifadu jami jena rahudi. Sani bola. Warna majai bo. Cuman Jika curi, kurang tinggi tu. Idang garagal cuma ini. Oma kita mitim bodoh, haleluya anjelu, dan kantin anjelu. Oma ingili fatim maku Arabi fatim, baka nang garagal cai. Cuma cai curi nani. Mahal guna kaidan. Cuma mau diceberadakan. Saul bir kakana tu adakan watak terus. Moti. I'm sorry, she. Fine. But I'm sorry, didn't she? Fine, because I'm tadi. Ay, dupidai mana magudat tinim nueneti. Tinno si soda ne. Jadi no tak tu nang garagal camen namin jadi git sorry bang amish asfida ide moti cuman goda asfida inna uftu mucatti nama kubayat esi cuman enggak pakai sama kurba dengan abe yo makan ke Daud ke abang
sin jedheera baraneera waaqayyo atitti manni keessaas baane Yesuus iyyarifadhu taaba dhugaa gooftaa Yesuus immoo waaqayyo gubaa'ee kana gidduudha masaraa mootichaati warra tajaajila jalqabantu jiranaa jedheessa ana namni jira rifatee amiinaa jedhe yeroo jedhu askabe akka keedara waaqayyo akkasiin jedha warri kun dhagaa ol jalqabani simmoo baraneera waaqayyo gurguddoota baddaarra ingilisi jalqabsiisaa Yesuus naateera namni jira rifatee amiin jedhaa fudhata Cuman ati bohonaan ene iyo lagi pada wana maaja'ibu hal tokko qaama laaltee nama madaali amin jedhee jira akka Itoophiyaatti namni borcii qabu hundumtu hartaami bakka nama borcii qabu argine maal yaadan wanti kuni tasaabii qaba hin namichi kun daaqonaan qabu ta'a Saul cannaqamee ture waan ta'eef guyyaa 40 guutuu zanaa jechuu barbaadeeti. Oolu kan firma godheetti itti uffise wayyaasa. Ittiin kolfuufi zanaatti jedhuufi itti uffise. Kana uffadhu, kana immoo miilatti godhadhu, kana immoo injiri godhadhu itti uffise. Inni ajajamtisi tola itti irraa fuutee uffattee inni achi qajeeltu ittiin taa'e. Garagaltu gaashee Saul wanni natti uffistan kun natti hin taane maali? Ani kanaan hin barre. Maali? Waaqayyo lafa olaatti waan na shaakalchiisetu jira. Iyyarifadhu taaba naataka bola jatakadia askaberka keedara waaqayyo akkasiin jedha aniifati qofteele waaqayyo lafa olaatti golatti si shaakalchiise sani baraneere waaqayyo masaraa mootichaatti talachuun si baase Yesuus yaa waaqayyo irraa ariifate amiin jedhe wanti taasisi kanadha sani mootii waan nama ajaa'ibu keessaa fuutetu lafa qooti ofirra ogettee deebisee harkisaa namaa akka namaa ta'uu barbaadin ayyaana keetiin ofitti amanii tajaajila mul'ata keetiin ofitti amaniiti hojjan iyyarifadhu amiin jedharra fudha Oromoon keenyallee nama ammaa akka abaluttan sirbaane morma nama jallisaa akka namaa ta'uu barbaadin konfidensi godhadhu si keessa mul'ata guddaatu jira si keessa eebba guddaatu jira ati nama akkasumaan nama gara deemtu miti hafuura waaqayyootu si keessa jira askabe harka kee adaraa waaqayyo kana naan jedha gubaa'ee kana gidduudha nama 48 jireenya kisaararraa kaaseera Yesuus harka kee sochoosi narraa keera ilaahiyyat narraa keera ilaahiyyat sani booddee waan nama ajaa'ibu dinqii rabbii maaloo raajii qotaa inni dhaggeeffadhu maaloo siifaa dhaabbatu waaqayyo na dhaggeeffadhu dinqii rabbii mee adaraa gooftaa Yesuus namni kilaashii lafa godhee dhagaa gurrachuu laga bu'a maaloo baasirratti nadara ulfa nama najjeesu amma oduu nama akkana argite kilaashii lafa godhee dhagaadhaan lola nama jedhu oduu argite kolfaan firfirii nyaatani nyaatu kaban mucatti kilaashii kan itti kenne qawwee waan lafa goote dhagaa gurrachuun bu'e aska barkate akkasii jedhu waaqayyo yerga baraneedhe waaqayyo waanuma salphaadhaani waanuma salphaadhaani rakkina keessa guddaa sirraa garagalchite maalan godha gaashii asii nan dubbadha achiis dhufee namiin siidha maal fudhattu ergaa kana fudhattu as qabe akkeedhe waaqayyo yerga rakkina keessa akka tulluu tuulame rakkina keessa si ol ta'e isa dandeettii keetii ol ta'e baraneedhe waaqayyo jecha xiqqoodha na sirraa garagalchaa dhosa naa taa'edha nama jedhaniifate amiin jedhaa fudhatudha Amen. Agak udah tidak tuan teh. Putet tu, lama selinder ban. Ayat kali habis. Dah apa tu? Nami cambo ikam boleh. Ayam bulu fungut timalte. Illen ada. Aja cuma jecudan is goyawa ke Daud. Wantin nu fate hundu isan olci. Sibilin nu fate hundu hobir kata. Haleluya. Askam karkate. Akkasiin jedhu waaqayyo yerga baraneedhe waaqayyo wanta diinni kee tabdate kamtu godheera jedheessa amiin jedhamoo aawena naataka boola raadiya wanta diinni keetti dhaadateedhe waaqayyo meeshaa diina keeteedhe waaqayyo akkan taane godhe harkaa fuudheera Yesuus iyyarifadhuuti amiin jedharraa fuudhiiti Daawit fuulduratti maal ta'e hin kufe tokko gaafadhe gwaddeenyaa koo tokko abbeen jedhe abbeen naan jedhe
namni adda rukutame duubatti kufaa miti yennaan eenyaan jedhe Gooliyaan maaliif fuulduratti kufee ennaan singalle dubbiin naan jedhe ennaan innaa Daawit fuulduraan adda rukutu naan jedhe ennaan waan immoo duubanitti jite. Maaliin godhaa eessan naqee koinan deebi'a. Amin jettu iteeti. Adoonee Beezik kan inni xiyyeeffate tokko mootota Israa'el irratti lammaffaan qaama isaanii keessaa qaama maalii? Quba budduu jedhame. Namni quba budduu qabdan ol kaasaa. Ol kaasi maal gabaadhaa bitatte? Quba budduu kana godhin jedhe akkan. Quba budduu. Migar mana kan kono. Gabaabinni isaa akkuma kooti humni isaa garuu balaa. Sochoo sini kana በጣም የሚገርም እኮ ፍጥረት እግዚአብሔር ፍጥረት ገባባ ምቲ በጣም የሚገርም አያ ቡዱ የሚገርም እኮ እግብታ ኩኒቼ ታና ኩኒቼና ኩና ፍረንጋት ይቀበል ኩኒቼና ኩና ፍረንጋት ዋን ሲነጃይቡ ኢላማ ማይኪ ኩና ፍረኒ ካራቶ ኮን ቀበቱ inni kophaa qabata laalam kana godhennaan qabu inni laala siin kophaa qaba laa tokkicha garuu afur bakka bu'u humni isaa balaa mee adaraa kana qabii nyaachuu mokkooti jedhe ka qoba afur qabdamii kana qabii nyaatu soolii mukkiris kibannaa raajimaalii mukkoreetis kana qabii quba nyaatu daa baay'ata bishii kana qabii barreessi indaa badama yeroo kana malee kun afranii gatii qaban argite seexanni yeroo baay'ee humna kee irratti xiyyeeffata seexanni yeroo baay'ee jireenya kee keessa waan tokkoffaa kee irratti xiyyeeffata seexanni yeroo baay'ee ikonomii kee keessa isa humna qabu irratti xiyyeeffata waannaa nagarii laa iddoo tukurate miyaadhargu har'a garuu amantus amanuu baattus eebba kee isa tokkoffaa irratti isa xiyyeeffate waaqayyo Afura Adoonee Beezik magaala kana keessa mana kee keessa mandara kee keessa mataadhaan nagara gashaale Yesuus iya ufadhu jaama iya time waaqayyo jireenya maaliyaati nama sukkeetu harka isaa qabii raasite akka jedhime har'a jalqabeedhaan iyyaati hin dhaga'amu eebba keessa tokkoffaa irratti Apura xiyyeeffateera be waaqayyo garagasheera jedhaaniyyata harka mirgaa ol kaase iyyite abee jali bira dhunarra iyya abee jali bira dhunarra keessumattu namni qubni abbudduu miilaa irraa muran waan sadi godhuu hin danda'u qubni abbudduu miilaa kan irraa muran waan sadi godhuu hin danda'u tokko fagaatee deemuu hin danda'u Kuba buddu mila kenya ibada pagaten deng jireenyi ke achuma achitti jireenya marammartu jirtaa'ee asumaan jirae eessatti dhalatte hambu eessatti guddatte hambu eessatti baratte hambu eessatti fuute hambu eessatti dhalchite hambu eessatti hojii qabatte hambu eessatti dulloomte hambu eessatti duutaa as qabarka kee dhiiga gooftaa Yesuusiin wangeelli addunyaarra naanna'eedha karaa kaabaa karaa kibbaa karaa bahaa karaa lixaa kallattii afranii amiin jedhee nama fudhate balbala irratti baneera nama sukkee jiru miila isaa keessa rukutiiti waaqayyo miila kee lafaa fuudheera jedhaanii naateera namni jedhanii fate amiinaaf dhiyaata naataakaa hin amantaa Asal harka kee dhiiga Yesuusiin viisa addunyaa irratti naannoftu dhiiga Yesuusiin harka keetti galcheera. Iyya rifadhuuti amiin jee narraa fuudheeti. Asiin eedhamti balballi kee banaadha. Asiin odeemtu balballi kee banaadha. Achiin odeemtu balballi kee banaadha. Naateera namni jala lutaale amiin jedhee afuratu. Naataakaa boolaa jaatakaadha. Jiinaatee qabeelaa raatakaadha. Iyyaati waaqayyo jireenya iyyaati. Waaqayyo jireenya iyyaati. Nagkakaikas ko di ofirratti raati dandeessa ana
irratti na fuudhaa ayyaati. Baay'ee baay'ee eenyu atumti moo as kami gargar dia asal diri sendiri hinaftosit hindianta as kami kakek mana nasi nyara wakayo pakai nasi diri sendiri Yesus mana tak kena diri sendiri Yesus ayo kena diri sendiri Yesus iya di mana jawab. Namni bumne boddu milar ramura betok bagade ne bundandau lamma fa yerode na abachum nandau yerode ramal golundau abachum nandau jirenya nama keessatti yeroo dheeraa dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhaggeeffadhaa. Tajaajila jalqabdee yeroo dheeraan dhaabbatu taanan, daldala jalqabdee yeroo dheeraa siin dhaabbatu taanan, barumsa jalqabdee yeroo dheeraa siin dhaabbatu taanan maal gatii qaba? As qaba akka keedara. Juulaa takka namni baay'een dibameera garuu yeroo dheeraa dhaabachuu dadhabe. Waaqayyo kana naan jedha. Harreedha Waaqayyo hafuura dhaloota nyaatu. Harreedha Waaqayyo gubaa'ii kana gidduudhaan galaafadheera Yesuus. As qaba akka kee. Yesuus maaloo saba kana. Akkeedha Waaqayyo hindi bantaa yeroo dheeraa dhaabatta. Hingammaddaa gammachuun kee yeroo dheeraa dhaabata. Nagaan kee yeroo dheeraa dhaabata. Naateera namni jedhu yeroo sadi ameen. Inni sadaffaan namni kun fudduun miilaan ramurame madaalli isaa yookaan baalaansii isaa eeguu hin danda'u. Raafamaa deema jechuudha. Raafamaa deema. Baalaansii isaa yookaan madaalli isaa eeguu hin danda'u. Wanirra namoonni tokko tokko muddamtanii deemina. Duri ijoollee mana araqee amma sa'aatii shaniitti teenya amma peenxima waan jarjarsuun natti na dhibaa mun garuu amma sa'aatii shaniitti bakka mana araqee egaa tole amma waan si jarjarsu hin beeku dabalu si gara sa'aatiin gara amma sa'aatii tokko lamaatti tokko amma maal taa'aa ni akla bal'in manfas itu waggaa sana dhaggeeffadhu diri caarraa kana yeroo baay'een argattu shi Yesuus geetaa rifadhaati amiin jedha ayyaa amma tokko kok kafe tahu mudah kafe intinan nabi beli intinan beli orang kemo intinan mal itu desa ini warek karena si bayar Yesus ya ada nak sekarang terkete seteman nama tu kurang tergaduh pada Raja Kabe dewa kayu ipa kera dal kera gunda kera ipa ke gabar sukan berbat kayu ke gabar sukan berbat Afura adone basic dewa kayu sirrais jirenya ke rais gorere de Yesus ya tere namni jara rifate amen aja amma galgal kan awa kayu malik timinan jadi wayo Yesus akkas nan jadi wa kayu Kiro ni rala labun dan nusin jadi amma masla labat wan tori garu wan gabatu sitti mabak akana akka kinini tilikim siti itting karada bita baca apa mau tutai salam apa pokon nasyan lakofsa bukan ra akan jadi dubata macam apa mau tutai salam apa pokon nasyan lakofsa bukan ra akan jadi dubata itu kada dubatin wakayung kanan akan jadi Elsai nama interge akila ka Yordano sitti sia torbani kattu fonke debiye himmarga atis hinkulkullof tajede amin jeda radi butuh kic Elsai nama interge akila ka Yordano sitti sia torbani kattu fonke debiye himmarga atis hinkulkullof tajede Arka kes kabi ergangan rafdan. Udah deh sambil lama nuas kaba. Hai sabakan. Rajiku. Dan nuanis. Shengi bidat den nuah. Sekarang ubah net. Sekarang kami suka jauh karena Yesus kita. Yesus ubah. Murasya takkan. Sekarang kaki. Ibu rat air kan? Ubah dai. Ergana tiara gal-galan karena futegal tu. Sanyi ke di fatu. Asmakam adalah yodan desa iya deka irga punggar malela pesi tukna olu tali offer nanne jamin jadi nandu bat eshe yomo situ ko bate ya itu di kawati ni cana kami baye ko garasi tu ke la pesi tu ke akna mamarate tu uje iti amin jadi iti ila miru ma amanti amanu ke ti agar sisi wante tadi amin jadi different as error ka kelama akas jadi nan jadi wagayo akas jadi nan jadi kayo Harrajal kabedi nanjir wakas. Harrajal kabedi nanjir wakas. Karasal para na waku dasi godar Yesus.
Sota kabela jana hora tagali baradia. Iya di pada jana. Ejuf terganggu. Ejuf terganggu. Asik apa kita sini mana wakayo kesinggaran. Kenapa dah singgaran wakayo? Sini kerasal mana wanti cuma sitar Yesus. Iya di pada jana ini darah berabih. Namni tokko nama purnama shanitti itti marame yodan desodan namni mo chappati di kana boda karasal mana wanti cuma sitar jedhani. Tabe. Jala teka bela jala bora dala radia. Raji kokot kana boda singgara wakayo. Karasal mana wanta gurgudda sigore Yesus. Jila teka bela rada gadi badia. Dari mana tidak kami kena rafuraya. Itu kami nama surga jumpa kita kami kana boda ini. Hinar kita. Anaf. Wakayo. Karasal mana wanta cimana boda. Kalau jadi kami kena rafuraya. Jila teka bela rada gadia. Karamalina. Malimbo. Ya. Mali. Mate. Karamalina. Mate. Yo amantate. Prosesi sagal kala kana sifa jaga. Yo amantate. Prosesi sator be kana sifa tumura. Iya pada dama. Tayo na gebat tin masih dagi kasha. Malam boda barata kali podi ala taka. Murrata sana di dubat terka. Bila ke urana. Anak kana boda ida. Wara me be kasmi. Dikit sama ku. Bila ke urana. Anak kana boda ida me. Wa ayo bangko. Karasal badan. Wanta guddana boda. Inna yang makan dupat tu, abis setan nakat ini cinca. Akhirnya bangke, iya dika. Namni firambira kan kau datang, digiri dah kan kau datang, kam master si rambira kau datang. Halo, arkanis milanis debe kan kau datang. Singkarwa kesempatan sultan muranis. Namni apa dari baca amin aja aja. Namni kuni mal jara nani jerina. Angge ubadden du pada darana ke pada. Karasal padan wanta cima argacun amala Kristina. Amala maliti. Amala Kristina. Mali ona anjette. Yesus tu fanno ratti si du'e. Yesus tu iga sasi danggalase. Situ fai. Amin jadi. Me orang faham Yesus teman-teman. Tugas ada. Bayi terta. Amma yodu je bodoh mau tinggal dari. Tugas ada. Bodoh mau kat. Bodoh mau ke yodu. Tinggal tak. Dia kapan? Amin. Oh yang madara bukti Yesus Kristus. Asiam bawa dia di saban nak kodote. Nasa kasih peratura. Ina mau tinggal taret. Dia kapan? Jirenya wanti fakatu, jirenya bara wanti fakatu. Akan mati sih kena mereka salvat. Ugadai. Amma kana kabadin sih. Karasal pada wanti kuda sih kagak jadi. Akan itu. Jadi mereka kena mati. Debat fundura kepko. Mana harap kena mati nih jangan itu fundura kejar. Macam ni kalau nak kerja dah wat ayo. Wanta samun nama iyan. Wanta kuri nama hin nagai. Wanta ijji nama hinarkin. Wat ayo warra jala tu mal bodere. Kopese. Iya ni fatu je. Abi je dah rahut. Koi. Fanno roti ka fanni pamenyu. Kangdara pameo. Kanni ka sarang galaseo. Kanawala meo, kareba meo, kanitutu meo, kafayo. Amen. Banyak kayaknya koyo le manara ke tiga diane tu ko, anifa, matatami, portora, macin korembare, macin nama toko, macin
achi nama tokko hin kofalchiisa. Tokko moo hin boojjisa. Ankoo maali doonaan jetta na boojjisa. Yaa ragoo. Yaa hiriyaa goo. Fincaan ofirra yaasa. Waayoo fincaan of fuuldura ariyaa. Gabarchaa kana garabadaa kana caammaa miilarraan qabu dhugaa gooftaa Yesuus. Yoo kafana naa bitan gurgureen ittiin dhugaa naman ta'u kan naan jedhan. Sammuun kommoo maraatadha, sammuun kommoo sirrii miti. Warra qaallutti bulu waan ta'eef warri koo na obaasaa na sirbisiisaa yeroo natti ka'e maraatadha. Otoo magaalaa hoolotaa keessa surree tokko gad dheeressee surree tokko ol dachaasee kabash otuman jedhu penteen dubartii penteen cimtuu tokko natti dhufte. Nagaa dhaabbee naan jette, nagaa dhaayin jedheen Yesuus Kiristoos si jaalata naan jette. Ana namni na jibbeera jecha akkanaa dhaga'een deebi'u. Si jaalataa Yesuus naan jette. Maatii koo hin beekti dubartiin suni nama biyya keenyati. Si jaalataa Yesuus naan jette. Kana bichaa moo jette seetanii ani harki koo koboota fakkaata, dhoqqee fakkaata, barandaa namaatirra bulaa. Waan nama ajaa'ibu keessaa nama hin fakkaatu, fooliin koo namatti hin tolu. Maali yoo ta'an nan dhugaa narratti kan namni ramadattiin fooliin koo namatti hin tolu. Innaa ishiin garuu burtukaana qonchisa fakkaata. Natti siqtee nan cabbattu see tere hante. Dinqii rabbiin jedhe namni nan cabbatu qaba. Namni cabbatu natti siqte. Kana bichaa seete natti maramtee nan dhugatu seete hante. Ana lapheen koo akka nagaatti bakka maali ani jaalala namaa ergan dhabe erga firri na jibbe erga haati abbaan na jibbani tureera. Erga namni ofitti qabee na dhungate tureera. Kana bichaa seete kana boodatu gotta jingalaatti harkana qabata. Ishii shittoon ishii irraa si macheessa. Anammoo haraqeef achiin narraa cincaa. Laqabattee nan galte kaa adaraa ijoollee hanga gootan hin tuffatinaa hiyyeessa. Nama har'a karaa irratti gatamee karaa irra ciisu boru waan waaqayyoo godhu hin beektu waan ta'eef adaraa waan hin taane irratti hin dubbatin tu'ettee bira hin darbin ati nama hin taatu jedhini kunoo ani nama ta'e. Fuutee naan galte kaante ani argee beeku gajaala nama argee kan naa fuutee galteetu innaan mana ishii manni ishii soofata taa'ee asirra naan jedhe. Ana koo madabii isaarra nan teessisu namni itillee gogaa hoolatti irra nan teessisu taa'ee asirra naan jedhe. Dhaqeen sodaachatuma soofarra ta'a. Waadaa seentetu waan nama ajaa'ibu keessaa biddeen maal fakkaatu? Ani biddeen argeen beeku akaayinya ashuuqinya biddeen maal fakkaatu dadachaastee naa biddeen naa kenniteetu buna naa daffistee akka nama guddaatti. Buna naa daffisteetu ni erga na nyaachistee noo baastee booddee akka gootu naan jettee Yesuusitti amanii nama si godhaa naan jette. Mee arifadhaati amiin jedha maalayyaa. Adaraa ijoollee akka gootan kuni nama hin ta'u kan jettan nama godha waaqayyo nama godha waan ta'eef adaraa kee mee arifadhu amiin jedha irraa fuudhe. Ana silaa firri na jibbe qabala meeqa deemee dadhabe waan nama ajaa'ibu maraatuu sammuu kootitti maatiin koo waan sadi naa godhan tokko hoolaa gurraacha ciibsanii narratti qalan falaa jedhanii faloo waan jedhamu jira falaa jedhanii hoolaa gurraacha ani jala ciiseen anarratti baarrakan iffayyee lammaffaa lafa uraa jala hulluuqsisaa jedhan kan ammoo kan jedhu eenyu qaalluudha. Lafa uraati maal godha jala hulluuqsisaa lafa hojjedhaa barbaadaniif uranii jala na hulluuqsisan akka iffayyee sadaffaa horii dulloomaa sa'a dulloomaa ilkaan fite qalaatii garaa keessa hulluuqsisaa ifayyaa korma sa'a dullacha barbaadanii qalanii garaa sa'a keessa hulluuqi iffayyee. Waan akka qabduudhi isaan handaaqqoodhis kan wanda kudhaan irra jiru waan tokko fayyuu hin dandeenye garuu waan nama ajaa'ibu akka kanaa jedhu Yesuus Kiristoositti amani ifayyitaa naan jedhu. Dubartiin sun abbaa caadaan beeku qubaaf farramtee akkasumatti garuu waa'ee Yesuus natti akkasin jedheen akkatti amanan hin beekanii maalan godhan jedheen jilbiifadhu sittani maanaan jette nan jilbiifadhe harka kee ol kaase naan jette ol nan kaase yaa gooftaa jedhi naan jette nan jedhee erga waan ajajjisiiste booddee amma siifan kadhadha kanaan jette ishiin jedheen harka ishiin irra keessee daqiiqaa 5 waan hin guunne wayii naa kadhadha innaa isin as qabarka kee dara waaqayyo akkasii jedhaarra rakkisaa kee dha Yesuus miilla kee jalattan akka hin kaanetti awwaalaa dha Yesuus. Namni amanaa rifatee amiinaa kan jedhacha. Ina gaajollee nama akkasiisan gaarra. Arra injinara duran raabes arkeecha amma injinara meeqatu jira doktora meeqatu jira
dara waaqayyo akkasii jedha baraneedhe waaqayyo waa sirratti godhee waa siin godheedhe Yesuus wayyo Yesuus mee ariifadhuuti amicha hinarraa fuudhiiti tinaa nama sukkeetu baraneedhaani iyyaati baga gammadheedhaani waaqayyo akkasii jedheedhaani karaa salphaadhaan wanti guddaa sii ta'a ariifadhuuti amicha hinarraa fuudhiiti kallattiidhaan gubaa'ee kana gidduudha nama 118 nama 118 ji'a hamilee kana keessa ji'a naasee kana keessa waan bara dheeraa irratti waaqa kadhachaa turtan waan bara dheeraa irratti bu'aa turtan ani karaa salphaadhaan fideen harka kee gashee waaqa naateera namni jedhaniifate erga karaa salphaadhaan Yesuus Kiristoositti amananii mootummaa waaqayyo argatu akkamitti waan kolkollee karaa salphaadhaan sii godhuu dadhaba waaqayyo inni asii harka kee ini ati sila naman dumalang mo na tuko pa namun tamin jere malah manin dubai asal hinamanta karasal padan jallotar kabasani karta manar ka kega shero ay wala ri pati amin jere pati tasis asal ka ke barana ero akayo karasal padani balbala oji da chasi banane Yesus asal ka ke akase jero akayo barana ero akayo karasal padani furtu ada to kotu di ka ke na tera na jere pati amin jere afratu nama wae nama lu bata-bata kana dakika saja pernah pada nama lamtan ukuma lamtin muhan nama ajan hamma mat barasanis barakanas korici sanar kan ukum ni lamti korici kan jarra tidak itu kau pakai segera hamma mat saintiston ni ukuma kana korici sanar kan lamti ukum ni lamti mo hammin ni sama ni ojetan hukum sesirerra sin cibsu oduma dentu jirenyatti si soka iduma dentu si soketu bifu make kana bifa birato indem kami nyata ini udah bakaran orang aja hukum satya sirerra ciste namni muzi bide singapa kabar nama wansa di burkudang ab tak milkaina kaba lama anggo kaba sayafa wan nama ajaib kesa jannatama motoda warra soria turat jannatama general namni kun general jechuun wan nama ajaib ittisai raya biya soria kesa jiran waluma garat nama kesa tuwe garwe da majang gurkun lamti kawai yara doko warri Soria fi warri Israel warana wanittu bananitu warri Soria warri Israeli Moab absari Israel sena warri Soria takka ega cibu pulani bodde gafa dia biya ibiyat tigala warri Soria Israel kesa kun sufi bitate kun buna bitate kun kam bitate naman garu mucati ambore tikko dakkai nama jambi gulgulun deh mucat urbati ko wai kotu megit ke kun warga kesa kanat kotu nagara kudu deh kotu isu mata lagi dong itu isu mata anak tanah Israel kesa ormi sufi puna tegale ormi puna tegale ormi kolkolle puna tegale nama garu kana ide ani ide hada mana ko tifan Israel kesa hojjat tu fude kana anu makana tana tinno na isu makana abate gal dikko ijana mambu pushina ke sawjat tu fude kan mica itingaru yola la ni janggotu yola la no jattu mana fa jattu fudani garuan nama ajaibo erga moto tafta utu kessa jira amen iya rifatu amin jenara naman fude gale thana manasat tiken akka gotui ila urdu ambaye fude gale sufi fude gale ni dai ojattu sifide akka mana ke sarakattu beka tuna si dafisti wai si goti ila hodo tanene tiken wangi sai tu sette rafdatte kushinat tiken kiteni chayo
kushinaatti galchitee odoo kushinaa keessaa waa hojjechaa jirtu gaaf tokko oduma shunkurtii mummuraa jirtu oduma shunkurtii kattafaa jirtu ergaan dhufeef. Amin jedhii hinarraa fuudhe. Ergaan dhufeef as qabarka kee maal osoo waan dubbadhu hin galu. As akka kee lamaan asuma qabadhu banana siin jedha Waaqayyo. Oduma gola kee keessaa gugguuftu jedhe Waaqayyo. Otuma raajota kee otuma waajjira kee keessaa gugguuftu jedhe Waaqayyo. Otuma karaa deemtu otuma makiinaa deemtu jedhe Waaqayyo. Sagalee addaa tokko dhaga'uu jalqabna Yesuus. Iyya rifatu jaaba. Namni mana rifate amin jedhaa fudhatu narra. Sani booddee gaafa ergaan dhufuuf haadha warraa waamte. Itiyye. Abeet. Meas kootaati iyye. Maali? Garuu dhiifama naa godhaa itiyye ishii nama guddaa wajjin haasa'uun xuruu miti. Maayillee ergaa wayiin dhaga'e. Maayillee gin soorii itiyye ishii ara rakkinni jiru natti mee abbaa manaa keessaniif ichi argameera. As qabarkake isatti rakkatte saniif isa qorichatti dhabde saniif har'a Yesuus qoricha argameerees. Yaa gooftaa nama ariifatee amiin jedheefi otoo inni amiin jedhu ati gama sanii diinota isaa gaggaragalchiif. Gaafa inni guddisee amiin jedhu jawween qilleensa kanarraa garagalu haa jalqabu. Iyya rifatu jaaba. Nama suuqee jiru itti naawwii qoricha argameera jedhaan iyyatu. Itti dhibbii amma inni guutu qoricha argameera jedhaan iyyatu. Qoricha argameera jedhaan iyyate. Gubaa'ee kana gidduudhaa nama 50 naan jedha Waaqayyo. Wanta bara dheeraa 50 qorichatti dhabde har'a jalqabee qorichatti sii godheera Yesuus. Namni mana rifate amiin jedhaa fudhatu lafa. Abbaa manaa keetiif qoricha argameera. Qoricha akkameenna akka gootan itti dhiyenna abbaan manaa keessa biyya keenya biyya Israa'el dhaqu ishi biyya keenya biyya Israa'el raajii cimaatu jira ishi inni kadhataa fi ishi bakka ifayya. As qabarka kee maaloo raataa gaanii boodiyaa qoricha qabu kan koomaa falan qabu itti ofitti xaragattee kan teesse Waaqayyo galgala kana jedhe Waaqayyo akka namni hidhaa ofirraa eeguutti asirraa eegaa Yesuus. Naatera namni jedha rifate hawa. Laalu jecha boolaa raataa gaalii booraadhiya. Iyyaatu Waaqayyo jireenya maaloo iyyaatu. Waaqayyo jireenya maaloo iyyaatu. Intala wayii sobdaa inna dhugaa Waaqayyo maal godhe inna hinna qaa raajiin hin kadhataa fi sammuudha hin fayi. Akkanumatti moo maal kaffala uumaa. Akkanumatti moo akkuma salphaatti moo maal godha hinna qabatta sammuudha hin kadhataaf. Samoda ufaya bakka. Amma namichi galgala hojiidhaa galutti muddabdaati mana. Innaa galgala jeneraalli jechaa gaafa galan. Jeneraal jettee naaf mana. Abee naan qorichisi argameera. Gubaa'ee kana gidduudhaa manattoo galu har'a galgala nama misiraachitti galuutu jira naan jedhees. Oya maal dandeessee amiin jedhattaa dandeessaa. Murraa chaalaaf yaa Waaqayyo warra ariifatee amiin jedheefi. Warra ariifatee amiin jedheefi galgala kana waan banamaatti agara dhiiga Yesuus. Sanin booddee qoricha argameera. Maal inni na bakka biyya Israa'el laqxaa sabooda sii kadhatamaa sabooda fayyadu. Akkanumatti beekamatti baalan kaffala uumaa akkuma salphaatti akkuma salphaatti dhugaa gooftaa Yesuus ilma Waaqayyo hafuura Waaqayyootiin wallaasoo qaban ture hamraan lallabee akkasuma jedhetti naayi karaadhuma salphaadhaan wanti cimaan isinii taageetti naagame naa jedheessu. Ifatee amiin jedhee fudhatu laala. Sanin booddee waan nama ajaa'iba namitti kana maaloo raajii konaa ta'e Waaqayyo si haa dhaabbatu. Namittiin kun karaa salphaadhaan wanti cimaan sii ta'a jedhamee itti himameera. Namittiin kun garuu rakkina 3 yookaan 4 gurguddaa qabdi. Rakkina meeqa qabdi? Rakkina 3 yookaan 4 gurguddaa qabdi. Inni jalqabaa rakkinni namicha kana karaa salphaadhaan micoon kan itti himte orjinaal bakka inni akka hin kadhatamaaf hin fayyitaa. Namittiin kun garuu rakkinni ishee maal inni hoonaan jettan yoo gara raajiitti ergan gara mootitti dhaqti jaanjoftu wayiiti.
Kabela manifest. Jantan kita bicara. Nanti mah. Abe? Garam itu lagi. Ini garam nak garam bukti rak. Jadi lo bakal bukti rak. Aman mah tu kau thai waktu ini dapat. Dapat waktu ini tak. Harga ke kasih waktu ini yoga di kasih. Nabi tu kau jiring sapi thai. Mana? Mana macam? Erkam macam kau ni tupat kilsi. Raji berada kente ini kan orang nak jo. Boti Israel kan. Okay. Kalau magurare, kau berresi si batin. Mau tiga. Jumpa. Itu badis. Korek cike furman ni kerja doktor anjur. Furman ni kerja Kristus je. Ada fadal cik. Amin jera nara budaya. Gimana? Ini nama apa? Nama cekun. Rakim nisa. Ini toko fad. Gara rajit tor gangana mau tidak kah? Lama fad. Rakim ini nama cekana. Sukuma ba? Mali sukuma. Sagale naman. Jecha naman. Lallaba naman. Wa ayo kasih jera naman. Mala mana? Sukuma. Sukuma gaba sinjaro. May pun na mawaka. Sukuma gaba sinjaro. Gadjeri na mawaka. Gadumajeri na mawaka. Amas gadumajeri. Sukuma gaba sinjaro sa kanan. Chaka. Chaka. Chura. Chaka. Shira. Ang tuko-tuko kita. Yo sukum temale. Jecha naman sa gale naman. Bara nagar watu ta. Uljega. Aska barkate. Bara nagar watu ta. Asilan labama. Asisip raja mah, abar saketu katang jadi raja. Namanya mana rifat apa? Bakai yo harga sirraga ame akka kada tamu. Yo jadi tak au mau kamu garu warna majam. Harga sirraga udah tadi sih kada turra sagale tu cara. Hicala sagale nami juga rifat ame raja lah. Akka mitti bete ona nyatan warna majam. Moti cemra gafaraku. Dap pina ke moti tiket. Moti Israel kafara tarsasi Israel. Overlah kau kafara tarsasi. Elias mo Elsai mo kana nagay. Akka mo din fa tarsasi nagay. Namatter. Ya mati. Mali bu fato berra tarsas. Nattaser. Uga mufta Yesus ilma wa ayo. Magala ambo kesa. Rajo takatali akasi tu dinabekan agar Yesus. Rajo kala zaman nattaser gaganjut. Nafa nattaser gaganjut. Iya fado ami jaya rahule. Dan doktor ida kami nattaser gaganjut. Nata yo dilengka sana aja cara. Amin aja dia. Malgoni. Nanti sih. Malgo berapa terasa. Israel ke sawah yang kajuru barengkala. Lagi kita jadi lagi wakai berarti jujur. Nanti serga, tekan abon. Nanti serga. Ribet amin jera malu ya. Ini dia ada. Nanti serga. Warna serga tapi nanti serga. Warna jamin nanti serga. Aman tiga nanti uftari ada. Nih ini amin jera ramadhan. Nanti serga. Ini jaga bela atau kalah baraja. Waktu itu Yesus nabi raja. Ayat itu Yesus nabi raja. Nanti serga warna jalan jalan. Iya ini padu amin jera ramadhan. Jangan dikit raja cakap sidaga. Nanti serga. Warna serga teman nanti serga. Bukan di dalam soal warna serga cisa nanti serga. Iya ini mana? Nanti serga. Oh tidak, mali bukan tu berat asas. Uga bofta Yesus ilmu akayo. Mau tu terga air bujal kau. Itu rekatina nanti serga. Itu nepatina nanti serga. Gafin dia Hindia. Gafin nalota Hindia. Dewan rekan teman ti amin jadi rabu. Matu kan akan tidak mati rajin site kunerani baru. Site rani ya. Wan kabatama tajabbac nagar tajam yone nagar waaqayyo harka keetti godhame jedharrafu waan ijambul atu bad'am adda baba ila yemnitaj iyani faduti amiga ina rafuditi ruta kale bora dagala bora dia adado tafan ke tajajila ke tina fakka batani narga malu bare mali cholle kunimmo handuri tu dulu dum kature kunimmo mate ke
sakam. Narabu namni jab. Boru sifata mo galgala kana sifata. Arra sifata mo galgala kana sifata. Sifata. Akkuma Elias Elsairra ufatamusi. Akkuma Elias Elsairra ufatamusi. Iga gooftaa Yesuus Kiristoosin kabbaa ulfinaa, kabbaa faarfannaa, kabbaa lallabaa, kabbaa raajummaa, kabbaa lallabaa, kabbaa barsiisuu, iga Yesuusin dachaasee irra buuse. Pastor, kana booda tajaajila kee nan jijjiira jedhe Waaqayyo. Amiin jedhe. Nan jijjiira. Ati amma akka paastorii tokkotti wanti ayyaana keetti amantee amantummaadhaan amantiidhaan tajaajilaa jirtu jedhe. Barsiisa ta'uu danda'a, lallaba ta'uu danda'a hin beeku. Amma garuu jedhe kana booda nan jijjiira. Warra maatii dur tajaajilaa turtetu ammas wallaalutti. Maal ijoollee keessaa fuudhee kana silaa akkanatti hin beeknu maal dinqiin taa'e harkaas hin qabnu abbee maal taateeti jiilaatee kafee laaraa dagaadhaa baadaa maaloo itti qabaa kaabee amantoonni itti qabaa ani mana tokkorree dhaga'uu dadhabaa waaqayyo as keessa paastar jedhame si tokkicha paastar jedhame har'aa jalqabee waaqayyo tajaajila kee jijjiireera. Banamera negai. Jadi. Banamera. Hah? Banamera. Kamko banamera. Harka kekas ko di gaggaragali ki kamko balbalina banamera idani. Kamko balbalina banamera. Balbalina banamera. Ujira ko abayo kada charta. No. No. Banamera. Amen. Dokumenti ka bata. Banamera. Amen. Waan si ajaa'ibu marcuma ulfinaa irratti si arga. Ameen. Tashkarkaari wambarna. Ameen. Amin jedhi. Ameen. Sanaan jedhu. Nati ko Jaabir Musikri. Akka waan qulqullee wajjin beekatu. Tuffatee. Tuffadha mayu. Tuffadha maqaa Yesuusiin. Tuffadhu siin jedhani. Akkitti waan qulqulleetti si kenna. Siif Waaqayyo waan guddaa. Ameen. Ariifadhaati amiin jedhaa ayyaa. Ameen. Furtuuwwan garaagaraa kun innaasitti kennamu natti agarsiisa Waaqayyo. Ameen ameen. Kan biiroo. Ameen. Kan manaa. Ameen. Kan makiinaa. Ameen. Ameen ameen. Namni miqqanyaan ta'e ameenaa jedhu. Harkatti qabaatti sii ta'eera jedhaanii yaa. Sii ta'eera jedhaanii yaa. Balballi kun gaafa banamu waan nama ajaa'ibu keessa bitaan ergaa waan gadhiifamu jira. Ameen. Andiraas. Ameen. Amiin jedhaa yaa. Ameen. Sababa keetiin dunkaanni galataa hin dhaabatu. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ameen. Awaame badashii ta'us. Namni tokko iyyuu Waaqayyo jira jedhee. Maal siin jechaara Waaqayyo karaa maaliidhaan? Maali? Maal ta'e? Sumaaf moo nama biraatiin? Namaaf amiin jechaa oolte moo ofiif? Dhugaadhaa? Karaa maaliidhaan maaltu sii taasiin jedhe? Dhugaa gooftaa Yesuus namumti jedheedhaaf jettamoo hinuma taa'etti amantaa. As qabi harka kee. Hinuma taa'etti amantaa. Dhugaadhaayi. As qabi harka kee. Akkasiin jedhu Waaqayyo. Barana jedhe Waaqayyo. Waa'ee kee warra manus warri namannes harka afaan irra kaa'ata. Booduttan sii dabala naa dhufaaira. Afuura Waaqayyo keessan jira. As cuunfaa sammuu kootii sitti naasa waan Waaqayyo natti haasa'u sitti haasa. As qabi harka kee. Akkasiin jedhu Waaqayyo. Iya degaa. Barana jedhe Waaqayyo nama baay'eetu si geggeessuudhaaf mana keetti walitti qabamaa jira. Abeet nan argaa ijoolleen abeet waan nama ajaa'ibu nama mandararra olii gadi fiigee waraqaa galataa namatti hiruun argaa jira.
sagantaa galataan qabaarratti na argamaa kan jedhu anaaf tursee taanamni jedhu lutaalee amii jedhaa fudhatu hiinaa ta'e qabeelaa caalaa booraa dagaatee biyya dhima nuti abiyya irraa fudhate taa'e gadinaa taa'e gadinaa taa'e adaraa keedhaani nama sukkee jiru adaraa keedhaani adaraa keedhiin baranaa edhaani sagantaa galataa si waama waanan ta'eef narraa nafiin Kurnichi sinjiru, bukkeenyi sinjiru, bolla kana garuu bishaan tokkoote. As qabee amma wanti sitti mul'atu jiraachuu danda'a, jireenyi sitti dukkanaa'uu danda'a, haalli sitti dukkanaa'uu danda'a, waan qabattee waan gadhiis abdii kutattedha. Garuu siin jedha Waaqayyo, ani karaa salphaadhaan Waaqayyo, wanta namni paawundiif doolaariidhaan bira ga'uu danda'a, firaan bira kan ga'uu danda'a, akka salphaatti fidee si qabachiisaa agarsiisa. Iyya rifannaa. Amin jatuh itu. Para malina. Para salama. Amin. Amin. Amin amin amin. Tarim bote natta sedikit. Natta sedikit itu mau apa tetap saja. Cuma nama. Inna insai bila kabar aku insai. Kadang nara jera teh. Amma tu terjadi lagi insai. Rajiku. Gamu tadi. Jangan kalah. Ini macam akar tu. Cuma general dinadu mana inside nadaku kadang rajirate uji birar rajirate imbe kamu cuma nekani raji abe ala general misin barbada amma general mana ke rupe aji milik ke apa dapat general resign na ufera ba fera ni to ko kesa jolle kesa ni burba lagi di Yordano setti sia terbalikan tu vaina di tibina ani rom ka boyron bisa dibis kita besikri kana boda ko ando ko bit ay ajil to nas kesa kirta nunda ka si swaga yo kana bodde amen uga ko tayo Yesus lima wa kayo sana isne tu banna wang buddha ko na wa barra kana te maiga daf kinu tin ijinu ko hina atik sinagar nagara watik ko banna watik ko farfatu watik ko ranya sabar tumme kana ada min jadi ina rapudi ayo general de babar bari de lagi di naga yodan si siapa mereka dari mico ni swasal patin de raja ni swasal patin libat cuma gadi bani sudah jatuh maka anir kami di bakar general abe sorry beta ay rajin nerge ay de miti laga Yordan City siapa berikan wifi thai jadi timnan jadi ani general internamo sarap sanu bisa pura Yordano sih laga ko abana priya ko abana farba ke keramu bisa mastawati cawari pura curi festival kate ani kana aga di pe sukume wari sukumat teman-teman waraja barana sagale na fayitaji makawa kasawa be narana patena sukume nakarata semale zara nankala mana kote gimana ijulle ani koi nama mawanzina jabe erga sute teo salpe testipte ina ba kajabi site ha namne te utmale ko jabi site te bale kalan gote to tim da masim jere boleh sako abe se bisa boleh sako to jere amin wai da bule dukune tir kono bada ko ni mo bada erga ti bakka oh ite ka do beda ada kau ni
Hindi na nang pasti itu baca balik. Bak aja cesal ay naman baka naman itu bak Etiopiawi batalay mata aja bak. Betapa kan begitu. Namun itu kan main karena Honda kisah tero baye. Kira kese mata o kana tefi nasuk ko bisrite. Mano kede siki masih kede siki. Suku mayo barbate manang kinana kisi. Mani. Ya. Mani lagi. Mani terapi aduh. Kesu terapi. Mau main kedua. Kes terapi mau fos terapi. Ya masakan. Ati beta bofta. Nama di sahabat ini. Iya sosialnya. Ya kayak jadi nama do iya. Saraf biar rakyat Cina mana macam rakyat ini nama kena ini sedapa mani dia tadi sosok babai. Ini sosok ban hujat tu jitu pagi sosok ban. Malu general mau tinggal rajin kena calo sitti me wang kudang botu ini sosok ban. Amma nama tu baka sosok de male waldan ku baka ya intina iya manuta jadi sosok male wagul sosok baba ni benjikut Jesus askaban kakili sa dumadara animbe ko akan yukkan nanjedera nama to kwataw nama lamataw wa kan yukkan nanjedera torbe kana kesse de wagayo arasal pananan wanta cema fidiyar kasati kasti umuri ketti biranga wanjet akabit tambira gani faranka wani malanka wanta jet ani ede wakayo bal bane karasal badam fidiyar ka ketti kashare yesus namar kasabal lise amin jere fudate via yesus ari faduti bal bala adabani fadala iya ibadu na chota kala perata gadia iya tu akayo jere na malo iya akayo jere na malo iya haleluya Yesus Kristus napa baye dari sera prosesi bayi sembi jama baye banera prosesi bayi sembi namo kaso demi sate sirere chise wanda maja bukesa erkam todi Yesus Kristus kaite alga ke madu hade bodara duga Yesus terima wakayo nama amane fudat duga gofta Yesus terima wakayo parana na jera wakayo barri kumala ma kuda furo to ke sandu mine de wakayo wan salbamit wan kol lemit wan kul kudda tu fiari fatar ka ke gane yesu atayara na mijara ri fatar ni kare abra ikna mara minama bitamar ka ke juru baga gam batera ni ya hara salbara jaraniya wan tijmasi tayara